Marco dinqinis jireenyaan jedhamu teessoon kun Naqqamteerraa dhufi Waaqayyo naa fi Naqqamteerraa diifeereetiin gara Phaawulos hospitaalii dhufe Waaqayyo ganama ka'eenii utumaan quraan balbala caccabsadhu gaara jaaguu kana na dhaamte achirraa kan ka'ee jikoo lamaan na arguu dida gara galgalaa gara sa'aatii 6 baqqaan hin arguu jaamaan ta'e Waaqayyo garuu mucaa kanatu torbee tokko yaalamee hospitaala Phaawulositti achitti mucaa kanatu qorii cherchii raajii shaashaa si geessaa naan jette torbee lamaan facaasaa dhufuudha galgala keessaa akkuma Addis Ababaa dhufneen buusteeti achi Bishooftutti na geessite isaan immoo maaliin haa kadhatu riifeerii si barreeffame si citeera maal taatanii jedhanii ijoollee waldaa Bishooftuu itti የነበራችሁ Bishooftu ሃሌሉያ ያኔ የነበራችሁ ሃሌሉያ እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር በጣም ባይ ለማንባ ዋቂዮ ገተፈታኒ ጉያጋ ፈማክሰኞቲ ሪፌረንስ ይበራይ ጭቴር የዋቆት ልባቴቹ እሺ achirraa kan ka'ee na kaasanii naa kadhatanii fayyitaa kuni meeqadhanii na gaafatanii na lakkaa'ee iji koo gaafasii ta'ee isa qabaa lamaan na deemsisu ture abbaa warraa koo fi mucaa koo kanatu qabaa lamaan akka jaamaatti na deemsisaa turan Addis Ababaa keessa garuu ani jaamuu korra dhu'uu naa wayyaa amma harka namaatti na gachitaa yaa Waaqayyoon jedhe mee Waaqayyoon naa galateeffadhaa isa harka namaa ገተፈታ Waaqayyoon ገተፈታ ጫገራ ገተፈታ isa jaana nama fayyisu ሃሌሉያ qabaa harka namaatti hin galle Waaqayyo na hiike diinni koo qaana'e Waaqayyo sabni Waaqayyo amma gaafas fayyu Waaqayyootti gammadanii nama fayyutti naa galateeffadhaa dabala mee gaafas akkamittiin obboleettiin akka ishee isin fiddee gaafas dheeraa siidii wayii kan raajiitiin kaatan faatu dhufee waraqata referensi ni barraa siidis baatti dhuftanii mee obboleettiin waa isaanii akka itti fiddee dhufte mee dhugaa bahee baatti dhuftanii mee obboleettiin waa isaanii akka itti fiddee dhufte mee dhugaa bahee dursa carraa kana argachuu koof Waaqayyoof galannaa ta'u haadha koo kana feeriidhaan guyyaa afur gidduudhaatti Phaawulositti yoo geessan ta'e carraan kun isaan rakkisaadha innaan yeroo sana murteessee akkaan gara cherchii kanaa fiduu jechuudha. Achi rizaaltii bakkeetti guutummaa isaanii maramaniitu paartiin gumaacha isaanii kan sammuu bituu seeraa kanaaf ija isaanii kana irra tursitaniitu jedhan. Ija isaanii kana irra tursitaniitu jedhaniitu haasa'an doktoroonni jechuudha. Achi abbaan koo gaafa gara kootti fiduu dhaqeen gaafa naan argitu jedhee gaafadhu sagalee kee malee si argu munkaanis si arguuni carraa harka koo arguu hin danda'u jedhanaati kokon nama lamaan socho'uu jechuudha. Hin arganii jechuudha. Cirumaan argan waama tokko arguu hin danda'an yeroo sana murteeffadhee achi gara yaalii sanatti otoo deddeebisnu garaagarummaa sa'aatii tokkoon cheekii godhu ture agartuu isaanii safaruu jechuudha. Baay'ee irra tursitanii jedhanii abdii baay'ee qabnu ture torbee tokko sana keessatti galgalas guyyaa sibiilaan sa'aatiidhaan facaasaa akka sagantaan sun jiru waan an beekuuf akkuma garaagarummaa torbee tokko gaafa nu beellaman asiin bulluu si fuudhee gara cherchii geessaa jedhetan otuma manatti hin galii konkolaatarraa buunee daaraktisaa Bishooftuu sanatti fidee jechuudha facaasaa sana akkuma teenyee waamichi nuuf ta'ee sagaleen irratti ba'ee yeroo sana haati koo jijjiirama guddaa fidanii arganii harka namaa keessaa qabaa namaa keessaa Waaqayyo isaan baasee mee Waaqa kana naa galateeffadhaa. Umurii rakkinaa umurii dukkanaa isa Waaqayyo nuu gabaabse sabni dhageessan sabni argitan kun Waaqa kana naa galateeffadhaa. Isa jaanummaadha nama baasu isa seeqan irratti murteesse murtoo seeqanaa karaattan bise kana mee caabiraa ammas gateeffadhaa Waaqayyoo. Yakkuu gara waldaatti fiddee yakkuu sana iji isaanii hin argamu akkamittiin dhufan qabdee fiddee moo maaliif hin dandeesse? Jijjiirama kan fide achumatti yeroo isaan yaalamanii ciisan zayitii dibataa ijatti dibee ergee sana jijjiiramu jalqabanii kun anis isa kana amanadhuun jedhee
isaanis gooftaatti jiru amanatu ani garuu yeroon kun akkanatti dheeratuun barbaadu kanan barbaadudhani baay'een tana yaadu ture baay'ee gaddanii waaqayyoof haa galatu umurii isaanirraa gabaabseera gara sanatti gaafa dhufne sagaleen raajii rifeeriin tarsa'eera kana booda hin jirettanii diba fuulatti dibdanii jettanii gaafa jettanii lakkoomsa miti harka isaaniiyyuu arguu hin danda'an isiniin jedheera lakkoomsa lakkaa'uu jalqabanii erga guyyaa sanaan qabeen deemne kun dhugaadha of danda'anii gara barbaadanitti socho'uu danda'u jechuudha. Harka isaanillee arguu kan hin dandeenye kun meeqa jennaan tokko naan jedhan kunoo jennaan lama jedhan kunoo jennaan shan naan jedhan gaafa sana halkan keessa jechuudha. Ni ija namaa banuu waaqayyoo galata aftatameen kaa. Eegasii kaasee ammaan iji keessan nagaadha. Waan tokko rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru gadi nan ba'a nan gala. Waa. Waaqayyo galata afratu waaqayyo galata afratu. Asumaan carraa kanatti fayyadame waan dhugaa ba'uu barbaadu waa lamadha. Innis ulfa ta'ee ji'a sagal boqonnaa waggaa fudhadhee danda'uudhaaf jechuudha. Cherchii isaanaan bishooftu jiru sanatti deddeebi'aa ture. Achi baay'ee akka sadaffaan garuu akka nama guyyaa tokko da'ee beellee sodaanatti naqa ture baay'ee na dhiphisa. Kanaaf cherchiitti deddeebi'aa ture. Raajiin shaashaanfaana waamaniitu dhugaadha on tokkoyyuu taatu naan jedhanii ji'a sagal keessan jira torban 14 booda nagaadhaan deessanaan jedhan. Sagalee kana dhaga'ee ka'ee cheekaappiidhaaf yeroo deddeebi'u guyyaan kee dhumeera kanaaf torbee tokko qofa siilaanna hanga kanatti yoo mallattoo ciniinsuu argite nan dhuftaanaan jedhan. Gaafa facaasaan achi dubbatamee jechuudha. Facaasaa torbee 14 booda gaafa roobii beellama qabaa gaafa deemu kana booda waan tokkoyyuu hin jirannaan waan tokkoyyuu hin jiru jedhee mallattoo waayyuu hin jiru. Kanaaf mana galiitii sa'aatii 12tti kottu ciisii opereeshiniidhaan deessa malee kana booda guyyaa tokko mana sa'aatii tokko si eeguu hin dandeenyu naan jedhan. Kanan dhaga'e waan biraadha waan ta'eef mee guyyaa mala malee naa kennaa jennaan na didan. Guyyaa lama miti sa'aatii tokkoof si eeyyamuu danda'u 12 dabarsii kottu naan jennaan namoota na gargaaraniif abbaa manaa kotti bilbilee kottu nan deemaa opereeshiniin taa'een deeme manatti garuu sagalee waan an dhaga'eef namoota waan na gargaaran anuma tokkoyyuu hin ta'u sagalee dhaga'eera. Cherchii achi deeme akkasumaan jedhame waan ta'eef homaan ta'uu sodaatinaa jedhetan kadhadhee deeme. Dhugaadha ammani hospitaala seenutti mallattoo waayyuu hin jiru ture. Hospitaala seenee akkan konkolaatarraa bu'etti mallattoo ciniinsuu sanaan arge. Gaafan argee jedhu na ilaalaa cheekina godhannaan lakki ati ciisteetu ganaadha akkasin jedhu dookumentiin keenaan jedhan. Lakki isaa na ilaalaa jennaan gaafa na ilaalan sochii godhi sa'aatii 4 irratti hundeessaanaan jedhan. Sana booda gadi ba'ee sosocho'a warra akka koo ciniinsifatan jajjabeessa ciniinsuu salphaadhaan jechuudha. Nagumaan hin da'ee daa'imni koos nagaa anis nagaa waayyuu narra hin geenye waaqayyo akkuma dubbate. Galateeffadhaa waligaa. Kan namni jedhu kan biraa kan doktoriin jedhu kan biraa kan Yesuus Kiristoos dubbatee dhaabatu garuu kan biraadha. Mee doktorii Yesuus galata laadhaa haalaleluyaa. Inni taanu wasiilaa abbaa manaa kootu dhukkubsatanii sanbata guddaa sagantaa akkaataa kanaan sagantaan akka jiru nan beekaa. Rifeeriidhaaf gara Finfinneetti ergamanii baay'ee tammaatee abdii kutatanii dhukkuba koovidiidhaan qabamanii turan sagantaa iddoo kanaa jechuudha. Gaafa nuyi jennee dhufnu ariifannee maal goona jennee mari'annee abbaa manaa wajjin isaan gooftaatti jiran tureyyuu. Suura isaanii naaf fidiitii achiin keessaa irratti naaf kadhatanii isaan nuuf fayyu. Maaliif abdii kutannaa nuyi akka isaanii gooftaa qabna jennee mari'annee walumaan dhufne. Gaafa dhufnee jennee gibbii seenu sagantaan xumurameera. Kanaaf gara daaqonotas keessaa waaqayyo sana eebbisuu isaanitti naan suura gara biirootti naageessan. Gaafa naageessanii jedhan dhukkuba sanatti mun barbaanne dhukkubsatanii riifariidhaaf deemanii jennaan maaf taane nan callise koronaadhaan miti jennaan eeyyeen jedha. Dhugaadha kun torban sadii moo kudhan tokko torban sattabbata fudhataanii yeroo sana isaan deemaniiru gaafuma sana deemanii ji'atti immoo fayyanii ji'a tokko jechuudha.
dhugaadha namoonni hundi keenya iyyuu abdii kutannee turre garuu waaqayyoon akkasin jedhe raajiidhaan akka isaan gooftaa fudhatanii maatiin kun jennaan hojii isaaniillee waan hundumaa argee haasa'anii booda achi hin fayyu bilbilii fi gadi bahiitii nagaadha gooftaa sin fudhatu waan jedhan dhuguma gooftaa fudhatanii galateeffatanii. Yesus ini nama fayyisu